Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa jechaadha keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Keessummaan kunis Qaasim Simbooti, artistii Qaasim Simbooti. Haala yeroo irratti wajjin mari'achuudhaaf jechaadha. Artistii Qaasim Simboo wajjiidhaan Qaasim Simboo wajjin gaafiif deebii waan taasisnuuf hamma dhumaa akka nu hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha. Akkasumas Qaasim Simboo gara YouTube keenya jechaadha, gara YouTube channel Yaayyaa Hoop dhuftee gaafiif deebii na wajjin godhuudhaaf eeyyamamaa ta'uu kan keetiif baay'ee si galatoomfadha. Maqaa kootiif maqaa dhaggeeffattoota kootiitiin sin jedha. Itti aansee gara gaafiif deebii kennaatti fufna jechaadha. Jalqaba irratti Qaasim Simboo mee jireenya kan kee keessatti maal hawwita? Bilisummaa si qofaa miti namni hawwe jechaadha. Nu hundi keenya ilmaan Oromoo bilisummaa waggaa dheeraadhaaf hawwine garuu argachuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo fincilanii kaasaa mootummaan jijjiirama ka irra bahu Oromoo osoo hin taane warra shira Oromootti dhalan jechaadha. Kanaaf bilisummaa ati hawwite tana nus hawwinee jirra. Rabbiin ijaan nu haa agarsiisu jenna jechaadha. Gara gaafii ittaanutti dabarra jechaadha, gara haala yeroo irratti jechaadha. Dhiyeenya kana miti akkuma aangoo irra bahin jechaadha. Uummanni Oromoo Dr. Abiy Ahmad nama kiyya ilma kiyya jettee amaanatti kennattee aangoo irra ol baaste jechaadha. Amma ammoo hayyoolee Oromoo hidhuu fi ajjeesuutti ka'ee jira. Kunoo dhiyeenya kanallee akkuma beekamu Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee jira jechaadha. Jawaar Mohammad Baqqalee Garbaa akkasumas hayyoolee Oromoo qeerroo fi qarree hedduu mana hidhaatti guuraa jira jechaadha. Hedduu guuree jira, ammas guuraa jira. Mee Dr. Abiy Ahmadiitiin maal jetta? Dhugaadha, cubbuu hedduu qaba jechaadha. Ni beekama ilmaan Oromoo hedduu fichisiisee jira jechaadha. Hedduu mana hidhaatti guursee jira jechaadha. Har'a qofa osoo hin taane yeroo mootummaan yaadi yookaan wayyaaneen aangoo irra jirtu jechaadha. Uummata keenya hedduu fichisiisee jira. Akkasumas nama obboleessa ofii ajjeesuun beekame waan ta'eef nama biyyaa yaaduu miti. Kanaafuu cubbuu baay'ee qabda jettee jirta. Cubbuu erga qabaate maal godhi jettaa meeyati? Cubbuu akkana geettu hojjetee ofirraa salaateeti dhiqamuu ni danda'a jetteeti Qaasim keenya jechaadha. Hanga yoom cubbuu akkanumatti dalagaati salaatuu danda'a? Hanga yoom jettame? Hanga yoomi akkanumatti cubbuu dalagaa salaati jettee jirta? Akka cubbuu qabu waan beektuuf cubbuun irraa habadduuf hanga yoomi salaatuu qaba? Cubbuu kana hanga yoomiitti salaatee ofirraa balleessuu danda'a jettee yaadda? Dhiigni ilmaan keenya jechaadha. Ilmaan Oromoo kan waggaa 150 akkasumas mootummaa gabroonfataa Itoophiyaatiin jechaadha akka jigaa ture ni beekama jechaadha. Hayyooleen takkallee mootummaa Itoophiyaa waggaa 150 bulchite keessatti jechaadha. Hayyuun Oromoo tokkollee hin taane tokkollee aangoo hin qabanne tokkollee mormaa ta'ellee biyya keessa hin teenne Yuunivarsiitii illee ijoolleen baratan ciccimoo taanaan mataadhaan rasaasan jechaadha. Kun fakkeenyaaf Jawaar Mohammad Faayyuu jechaadha. Sobanii biyyatti galchanii dimokiraasii guddisna wajjin biyya guddisna inni sobanii biyyatti galchanii sagalee uummata Oromoo, uummata bal'aa kana, uummata kabajamaa kana, uummata obsa qabu kana sagalee isaa ukkaamsuudhaaf jecha Jawaar Mohammad fa'aa osoo waa takka hin balleessin, Baqqalaan Garbaa fa'aa osoo waa takka hin balleessin Oromoo ta'uu isaanii qofaaf hidhatti guuranii jiran jechaadha. Isa qofa osoo hin taane warra isaan deeggaran guutuu isa hidhatti guuranii waan ofii balleessan, xurii ofii balleessan, udaan ofii laaqatan guutuu akka waan jarri laaqattee godhaniiti ka dhiyeessan argina jechaadha. Kana qofaa miti, keessattuu sagalee uummata Oromoo kan ta'e uummanni Oromoo xiiqiidhaan dhaabatee Oromiyaa miidiyaa niitoorkii jechaadha sa'aatii kana Finfinnee keessatti cufanii jiran jechaadha. Ija Oromoo kunoo jaamsaa jiran jechaadha. Hanga iji Oromoo banamtutti hanga hayyooleen keenya bayanitti isaan bahu qofa osoo hin taane hanga uummanni Oromoo dheebuu waggaa 150 dheebote kana argutti osoo salaateeyyuu waan irraa bahu unatti hin fakkaanne jechaadha. Ati yaada kan kee ibsachuudhaaf galatoomi. Gara gaafii ittaanuutti dabrina. Ati mee jireenya kee keessatti eenyuun jaalatte? Qalloon talabaalee jaalatte bareeda. Maaliif qalloo jaalattanii yeroo baay'ee
Qaasim keenya namoonni hedduun qalloo jaalata furtoo jaalatamaa rakkoo qaba. Tole sani abbaa waan fedhi jaalata rakkoo hin qabu. Qalloo jaalattee furdoo jaalattee sun fedha kan keeti jechaadha. Eessatti wal gartan mucayyoo tanaan jechaadha. Gabatti wal agartan jechaadha. Maal ati sirba hojjechuudhaaf achi hidhatteeti moo akkamitti gabatti wal agartanii? Hundaafuu akka haala kanaan baaletti wal agartanii wajjin jiraachuu keessanii baay'ee gammannee jirra. Waliin jireenya gaarii akka isinii taatu isiniin jedha. Yookaan maddi Oromoolee gara Baale yookaan madda walaabaa waan taateef garas dhadhee laata. Namoonni hedduun waan jedhuuf gaafii kana gaafii silaa gaafatamuu hin qabne si gaafadhe dhiifama akkanaa gootu siin jedha jechaadha. Gara gaafii itti aanutti kunna jechaadha. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e kabajamoo fi jaalatamoo obbo Lammaa Magarsaa fa'aa wajjin waan haasoftan qabdan jechaadha. Akkuma beekamu jechaadha obbo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qaba. Uummanni Oromoo baay'ee isa abdata. Waa hedduu wajjin haasoftan. Mee waan wajjin haasoftan kana keessa maal siin jedhe obbo Lammaa Magarsaa mee waan inni siin jedhe maaliif fiiguuf utaaluu hin danda'u meelli kiyya wanni jedheen maalire dhugaadhaan beekama wanni fiigee wanni fiiguullee utaaluullee wanni isa dhooge kuno akkuma argamu jechaadha sagaleen isaallee dhokatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed jechaadha Adaawii Siraatii duraaniin isaan deebisuudha akka itti marsee jiru yaani akka inni dubbachuu hin dandeenye halkanii guyyaa manatti kan ittisaa jiru waan ta'eef jechaadha ni sakaalee jechaadha waan waraanaan waan sakaaleef garri inni ta'u waan jire jechaadha giddiidhaan qabee waan teessaaru fakkaata jechaadha. Kanaaf rakkoo keessa jirta rakkoo keessa jiraateeti malee uummata Oromootitti hin dabne Lammaa Magarsaa waan eeganii fi halkanii guyyaa siin jedhe jechaadha. Tole galatoomii si qofaa miti Lammaa Magarsaa asiin durallee hayyoonni Oromoo Itoophiyaa keessatti jiraachuudhaaf eeyyama hin qabanii hooggantoonni Itoophiyaa kamuu akka hayyoonni Oromoo ta'an jechaadha sabaan Oromoo ta'an Itoophiyaa keessa akka hin jiran akka walii mallatteessanii fakkaatti jechaadha. Rakkoo hin qabu rabbi hidhaa kana keessa sakaallaa kana keessa rabbi si haa baasu siin jenna jechaadha. Obboleessi keellee Jawaar Muhammad Affaa akka hidhamanii jiran quba qabaadhu jettee akka itti nu himtu garanumaan si gaafanna jechaadha. Ammas gaafii addaan hin kunne jechaadha. Gaafiin ittaantu akkana siin jetti jechaadha. Sabboontu takka tochaadha obboleeyyan teena warra hidhaa jiran jechaadha Jawaar Muhammad fa'aa Baqqalee Garbaa fa'aa sagalee isaanii akka uummanni hawwee jiru jechaadha. Isheen dhokattee jechaadha isaan bira seentee isaan bira dhaamsa wayii qabdi. Dhaamsa kana si himuu barbaaddi. Si argachuu dandeetti eessatti eeguu dandeessa akka wal agartan jechaadha. Tole roobetti ni edda yoo akka tasaa mucayyoo tana karatti yookaan namni qabee yookaan ammoo hajaan isii itti baay'atee waan haftu taate maal jettaan mucayyoo tanaan yaani sagalee uummata kennaa sagalee hayyoota kennaa kana dhageeffattee mucayyoon tuni yoo akka tasaas jala hafte maal jettaan mucayyoo tanaan maal itti si haadha maal jettaan mucayyoo tole hin hafin jettee jirta. Tole itti siidhaa maan akka isiin hin hafne sagalee hayyoota kennaa kana qabattee waan manni Oromoo dheebotaaru kana qabattee akka isiin jalaa hin hafne ni gaafadha jechaadha. Maaliif garuu dafii kootu jettaa hin jarjaraartaa maal eessa dhaquudhaaf jarjarta? Maal goota goobba jechaadhaa fi siidaa milikii goobba illee akka jiru dhageenye jira jechaadha. Isa jissuudhaaf garas deemuu eddan immoo gara sumaanii wali gurmooftanii baddaa Baalee seentanii jechaadha akkuma Jeneraal Waaqoo Guutuufa Taaddasaa Birruufa jechaadha jaarraa abbaa gadaafa akkuma isaanii bosona seenneeti qabsoo uummata keenyaa iddoo takkaan geenna yookaan bilisummaa uummata keenyaa gonfachiifna jechuu barbaaddaniiti moo maaliif hundaafuu waan kana natti immoo waan barbaadde hin fakkaattu jechaadha. Qaasim simboo galatoomii baay'ee ulfaadhu siin jedha jechaadha. Rabbi isin haa milkeessu isin faana haa jiraatu waan Oromoo waan qeerroo isin bira haa jiraatu waan hayyoota teennaa isin bira haa jiraatu waa yaaddan rabbi isin haa geessu mootummaan abbaa irree kun jechaadha qawwee malee afaan nagaatiin nama bu'u hin fakkaatu jechaadha. Kanaaf abiyyellee uffata uffatee uummata Oromootti sodaachiseeti likki isin galchina wanni jedhee uummata Oromoo sodaachisuuf kanaaf uummanni Oromooyyuu ammaa likki galchee isaan agarsiisa.
Artistii kabajamoo fi jaalatamoo Qaasim Simboo gaafiif deebii yaayyaa wajjin godhuu kan keetii baay'ee si galatoomfannaa. Uummanni Oromoo sagaleen isaa eessa dhaqxee jedhaa jiran jechaadha. Si gaafataa jiranii weellee haarawaa akkasirraa eegan weellee akka duraanii sanitti sagalee kan kee qillisaa kanaan nurraa baduu hin qabdu waan jedhaa jiraniif jechaadha. Uummata Oromoo gaafii akkanaa sirratti dhiyeessuufillee akka mul'attu akka as baatu siin jedha jechaadha. Aartii jechaan ka uummataati yaani weellisaan tokko ka uummataati. Kanaaf sagalee kan kee kana qabattee nurraa baduu hin qabdu nu kootu siin jedhanii akka dhuftu abdii guddaa sirraa qabna jechaadha. Guyyaa har'aa gaafiif deebii har'a sagantaa har'aa qopheeffanne xumurree jirra. Galatoomii ulfaadhu siin jedha Qaasim Simboo nagaan nu turi galatoomii. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.